Yoo yaa akkam jirtu nagaa keessanii yaa'u abdii goonaan jedhanii yaa'u bal'aan keessan kontentii afaan Amaariffaatiin na beektu yaa'u kana booda afaan Oromoo Onjee rakkisaa ta'a Amaariffaas baay'ee hin jedhu Oromiffaatis nan hojjedha Amaariffaatis nan hojjedha anna har'ammoo yuutuubii abbii fi sooreetiin dhufneerra yaa'u bal'aan keessan sooreettiitiin ni beektu anna jaarsa qabdi yaa of eeggachaa ma YouTube faan hojjedha anna viidiyoowwan babbareedoo kana borsiniif qabannee dhiyaanna anna hanga dandeenyetti wanta bareedaa ta'e kontentii bareedaa kan namni hundumtuu hojjetu otoo hin taane namarraa waan adda ta'e tokko qabannee dhufuu yaalla hanga dandeenyutti jechuudha anna waan bareedaa hojjechuu yaalla anna isinis subscribe like unaan gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa amma dandeessanii yaa ga'een keessan ga'een siin qabdan like subscribe bicha waan ta'eef isa kaan nu gootanna nuuf gaadha nutummaa hanga dandeenyutti torbee keessatti yoo dandeenye guyyaa 4 guyyaa 3 viidiyoo hojjechuu yaalla yaa soorettiin waan jettu yoo qabaatte ishee gaafannee wanta wal gaafachuu qabnu waan tokko tokkos jalqaba waan ta'eef wal baruu waan qabnuuf waan tokko tokko wal gaafanna soorettiin waan jettu irraa dhaggeeffanna. Akka fuunee uummata kam jirtu nagaa keessan iddoo jirtanitti nageenya keessan badhaadha haa ta'u egaan soorettiidha irra abiigoo qabee isinii fideera kana dura abiigoo kontentii afaan Amaariffaatiin beektu kanammoo kontentiidhuma afaan Oromootiin wal beekna mucaa kana kontentii afaan Oromootitti fidi jechaa turtanii amma kunoo qabeera isa jalqabaas waan dhiisuu miti already waan ta'eef jechaadha garuu irra caalaatti kontentii afaan Oromootiin wal argina si'achi YouTube'dhaan jechaadha YouTube'ii sooree fi abbii jedhuun saaqqanneerra soo gaheen keessan YouTube'ii keenya subscribe gootanii nu guddisuudha kan isinirraa eegamu hojjaawwan haaraa babbareedoo kana dura hojjetamanii hin beekne qabannee dhufaarra akkuma inni jedhe torbee keessatti guyyaa 3 waan akkasii viidiyoowwan isiniif gadhiisna guyyaa 4 ta'uu danda'a haaluma isin ittiin nu simattanii haala gaariin nu simattan taanaan guyyaa guyyaan iyyuu gadhiisuu dandeenya. So akkamitti akka nu simattan walumaan laallaa akka nan qaanessin immoo abdii guddaan qaba haalli jiru kana galatooma. Atillee galatoom. Amma jechuudha gaafa naasoo kana xiqqoo of eeggachuun qaba maaliif soolan faanas akka walitti hin buunetti. Anna yaa viidiyoo babbareedaatiin isiniin jenna. Anna yaa har'a wal barraadha. Kan nuti viidiyoo kana waraabuuf waan ni goone wal baruumti bichaan ga'a. TikTokis afaan Oromootiin nan bana kana booda yoo wal keessa makuurra Amaariffas waan ni gochuurra Amaariffaa kontentii mataasaa kan danda'e sooshaal miidiyaa tokko irratti Oromiffaa immoo mataasaa kan danda'e tokko irratti hanga danda'u isiniif hin hojjedha waan babbareedaatis nan dhufa jedhee yaada so sooshaal miidiyaa kan soores liinkii jala jiruutiin seenaatti diskiripshinii jala TikTok ishee follow godha na hamma dandeessan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna wal baruumti keenya ammumaaf kanaatiin ga'a na guyyaa sattaan immoo viidiyoo kan biraatiin amma wal arginutti. Viidiyoowwan ni hojjenne waadaa gallee amma wal arginutti fayyaanuuf ta'a subscribe gochuu hin dagatina jabinni keenya haala isin ittiin simattan irratti hundaa haala gaariin nu simattan taanaan jabaachatuma deemna hin ta'u taanaan garuu yaa hin beektu waan ta'uu danda'u so subscribe godhaa nu jabeessaa wal jabeessitan jedha galatooma. Annaa guddaa galatooma subscribe nu godhaa baay'ee sin jaallanna.